bahii giddu galeessaa ammas qarqara qilee dhaabbatteetti. Bakki ibsi kennamu hundi akka dhukaasa misaayilaatti dhagahamu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu sagalee ciccitaa dhageessisuu jalqabeera. Qaamni waraanaa Iraan humna guddaa qabu koreen eegdota warraaqsa Islaamaa amma bakki Waashingten itti sochootu xiqqaachaa jira jechuun ifatti labseera. Ameerikaan dubbii hammeessuu fi harka kennachuu gidduutti qabamtee jirti jechuunis ibseera. Kanuma waliin Israa'el filannoo suni akkamitti akka mul'atu ilaaluuf yeroo akka hin qabne dubbatteetti. Humni waraanaa Israa'el xiyyaarota waraanaa Ameerikaa sadarkaa olaanaa qaban bituuf murteessuu himeera. F-35 fi F-15 dabalatee waliigalteewwan biliyoona 10 lakkaa'aman taasisuu beeksiseera. Waraanni kun kana booda dubbii yookiin karoora ittisaa qofa osoo hin taane hammeenya geopolitikaa ta'eera. Marii dhukaasa dhaabuu dhaabbate irraa kaasee haga qophii waraanaa gama hundaan dabalaa jirutti tasgabbii dadhabaan torban hedduudhaaf ture caccabuu eegaleera. Akkasumas dhiibbaan Teheraan, Teel Aviivii fi Waashingten gidduutti uumamu naannoon kun gara yeroo murtoon tokko halkan tokkotti kaartaa guutuu irra deebi'ee bocuu danda'utti deebi'eera. Addunyaan nagaa dadhabaa funyoodhaaf fannifame gidduutti hafuura ishee qabatteetti. Filooridaa keessatti pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp yaada nagaa qabxii 14 qabu Teheraan irraa ergame gamaggamaniiru. Proposaalli kun karaa giddu galeessitoota Paakistaaniin dhiyaates jedhameera. Haa ta'u malee abdiin harka kennachuu yookiin harka wal fuudhuu saffisaan irrateera. Tiraamp waliigaltee kanarratti gaaddidduu dukkanaa kaa'uuf gara miidiyaa hawaasatti ol ba'uun dubbii hamaa dubbataniiru. Tiraamp proposaalli kun sirumaa fudhataman qabu jechuun Iraan waggoota 47 keessatti gocha isheef haga ammaatti gatii guddaa hin kaffalle amma kaffaluuf jirti jechuun ibsaniiru. Dippiloomaatonni osoo haasa'anii shubbisni waraanaa daran dhaateera. Tiraamp Iraan yoo amala badaa kanaan itti fufte USA'n samii isaanii gubbaatti balbala Si'ool dhoosuuf qophii ta'uu ishee akeekkachiisaniiru. Leenci ba'aa giddu galeessaa koreen eegdota warraaqsa Islaamaa gamasaan murtoon Iraan gonkumaa akka hin raafamne ibsuun waraanni irra deebiyyoo jalqabe meeshaa hamaa kana dura mul'atee hin beekne akka fayyadamu ibsuun onnee Teel Aviivii fi Waashingten kirkirseera. Waashingten osoo dhaattu Iraan akka masaraa sibiilatti dhaabbatteetti. Sabni Iraan saba duubatti deebi'u osoo hin taane saba qophii guutuu keessa jirudha. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa murtoon isaanii akka hin cabne ta'uu beeksisuun duula Iraaniif namoonni na wareegama jechuu fedhii isaaniitiin lammiileen miliyoona 31 ol ta'an lubbuu isaaniitiin biyya isaanii ittisuuf mallatteessaniiru. Hooggansi waraanaa Iraan ifatti dubbachuun waraanni irra deebiin jalqabu akka hin oolle himeera. Sababni isaas USA'n jecha ishee eeguuf amanamuu akka hin dandeenye mirkaneessiteetti jechuun ibseera. Ameerikaan Strait of Hormuz irraa kaasee haga dhaabbileen Nukileeraa gareen biyyattii keessa jiranitti deebistee rukutuu akka dandeessu mallattoo agarsiisteetti. Akeekkachiisa cimaa Peentaagoon irraa dhufu kana duuba dhugaan raafamu tokkos jira jedhameera. Maashinii waraana USA hafuura baafachuu dadhabeera. Gabaasni akka agarsiisutti waraanni Iraan waliin gaggeeffame kuusaa meeshaalee waraanaa Ameerikaa akka malee waan dhabamsiiseef michoonni akka UK, Poolaand fi Estooniyaa geejjibni meeshaa waraana isaanii akka harkifate itti himamaa jiras jedhameera. USA sirna misaayila Heermaazii fi Naansaan bakka buusuuf rakkachaa jiraachuunis himameera. Tiraamp warshaalee hedduu maallaqaan gargaaruun akkasumas dhaabbileen ittisaa oomisha isaanii dachaa 4 akka guddisan ajajaniiru. USA waraana Iraan booda gootaraa ishee qullaa argiteetti. Namni siyaasaa cimaa fi gaazexeessa USA michuu Tiraamp ture Taakar Kaarlisan shakkii tokko dhugoomsaniiru. Doonaald Tiraamp murtee abbaa biyyummaatiin osoo hin taane muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu gammachiisuuf jecha bomboleettii ibiddaa akka qabsiise himeera. Kaarlisan akka jedhutti yeroo Tiraamp dhukaasa dhaabuu barbaadan hundatti Israa'el jeequmsa kana hammeessiteetti jechuun keessattuu Libaanos keessatti waraanni akka hammaate ibseera. Tarkaanfiin kunis haga Iraan waraana keessatti galtutti akka itti fufu mirkaneessuuf akka ta'e saaxileera. Waraanni guddaan bara 2026 sadarkaa ho'arra yeroo ga'u addunyaan qarqara qilee dhaabbatteetti. Galmoota Waashingten irraa kaasee haga buufatawwan Teeraanii fi qarqara galaana Kaaribiyaanitti lola keessa jiru jedhameera. Shubbisni waraanaa kana booda fagoon jiru dhiyaateera. Duumessi bomboleettii walitti qabamuun empaayeraa addunyaa urgufeera. Mariin nagaa Islaamabaad keessatti taasifamu biyyeetti yeroo dabalamu bulchiinsi Tiraamp tarkaanfii isaa fudhateera. Waashingten michoota ba'aa giddu galeessaaf gurgurtaa meeshaa waraanaa hatattamaa doolaara biliyoona 8.6 yeroo muddamaa kanatti hayyamteetti. Kuni waliigaltee daldalaa qofa osoo hin taane qophii abiddaati jedhameera. Dhukaasa dhaabuuf funyoon fannifamee yeroo jirutti USA naannicha abiddaan lolaasuu itti fufteetti.
kunis yeroo dippiloomaasiin du'e meeshaa waraanaa akka dubbatu kan agarsiisudha. Yerusaalemitti qilleensi boba'aa jeetti urgaa'uu jalqabeera. Hoogganaa waraanaa Israa'el Iyyaal Zaamirii fi hoogganaa siitkoom Ameerikaa Biraand Kuupar wal qunnamtii isaanii cimsaa jiru jedhameera. Haleellaa kaartaa addunyaa bara baraan jijjiiruu danda'u ilaalaa jirus jedhameera. Targeettiin isaanii dhaabbilee waraanaa qofa osoo hin taane ujummoolee Iraan neetworkii anniisaa warshaalee sibiilaa fi kuufama gaazii akka ta'e beekameera. USA waliigaltee niwukilaraa dirqisiisuuf haleellaa daangeffame yoo ilaaltu Israa'el dhukaasaaf qophaa'uu ishee himameera. Yeroo arboonni lama wal lolan marga tura akka ta'a akkuma jedhamu haala kana keessatti margi diinagdee addunyaa akka ta'e beekameera. Reefu yeroo Iraan boba'aa addunyaa to'attu irratti hafuura isaa qabachuus eegaleera. Iraan gama isheen waraana kanaaf qophii guutuu akka qabdu mirkaneessiteetti. Qondaalli waraanaa Iraan Muhammad Jaafar Asaadii USA'n dallaa sibiilaatiin akka wal qunnamtu akeekkachiisaniiru. USA'n humna fakkeessituu mataa waraana niwukilaraa 10,000 lakkaa'amu kuufattee jirtu. Haalawwan abbaa biyyummaa Iraan murteessuuf mirga qabdu jechuun kana malees USA waraana kana deebistee yoo jalqabde waaroo salphinaa itti uffifna jechuun dubbataniiru. Tiraamp gamasaan yookaan yuuraaneemii keessan nuuf kenna yookaan gammoojjii keessa seennee fudhanna jedheera. Gammoojjii Iraan bakka misaayiloonni akka piraamidii tarraanii samii eegan jechuu isaati. Gama biraatiin ammoo Teheraan jecha Tiraamp dooniiwwan boba'aa jiran qabachuu isaanitti of jajuun nuti akka saamtota galaanatti jedhaniif deebii kenniteetti. Iraan gochi kun yakka idil addunyaa mootummaan raawwatame jechuu waamteetti. USA fi Israa'el haleellaa bu'uuraalee anniisaa fi sibiila Iraan irratti raawwatamuu danda'u qindeessuun dinagdeen addunyaa hafuuraa akka hin baafanne rakkateera. Iraan Strait of Hormuz ukkaamsuun gatiin boba'aa parsantaa 50 ol ka'eera. Ibiddi waraana kana galoo galaana Pershiyaa bira darbuu fagootti babal'ateera. Tarkaanfii addunyaa warra dhiyaa rifaasiseen Tiraamp neetoo jalaa haga gubbaatti urgufuu jalqabaniiru. Chaanserarri Jarman Federiik Meerz Iraan Ameerikaa salphifte jechuun erga qeeqanii booda Tiraamp loltoonni Ameerikaa Jarmanii keessaa baay'inaan akka baafaman ajajaniiru. Tiraamp waayiraa gadi muruuf jirra jechuun dambalii rifaasisaa Awurooppaa keessa erganiiru. Gidduu kana galaana Kaaribiyaan keessatti gaaddidduun doonii USA Abrahaam Linkan mul'achuun gabaafameera. Kanuma waliin Tiraamp ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin ollaa isaanii Kuubaa hatattamaa weeraruu akka barbaadan beeksisaniiru. Pirezidaantiin Kuubaa Maaguweel Diyaas wanta hamaa kanaan duran argine balaaleffataniiru. Weerartuun kamiyyuu Kuubaa harka kennachiisuu hin dandeessu jechuun dhaadataniiru. Ameerikaan pirezidaantii Veenzuweelaa Niikolaas Maaduroo booji'uun booda mooraa duuba ishee qulqulleessuuf gara Kuubaa qajeeluu akka oolle himameera. Gama biraan USA'n galii Teheraan ukkaamsuuf yaaltullee humni guddaan bahaa dubbateera. Chaayinaan warshaalee boba'aa Iraan bitatan irratti qoqqobbii USA'n kaa'uuf jettu ifatti diddeetti. Beijing ergaa ishee ifa gochuun qoqqobbii hayyama UN hin qabneef beekamtii akka hin kennine diddeetti. Chaayinaan boba'aa Riippablika Islaamaa bitachuun kan itti fufte yoo ta'u, kunis Teeraaniif sarara jireenyaa kennuun kallattiin olaantummaa Ameerikaa qormaata keessa galcheera. Kaartaan sararamuun loltoonni socho'uu jalqabaniiru. Tiraamp Awurooppaarraa duubatti deebi'uun Indoo Paasifikii fi baha giddu galeessa irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u, Iraan ammoo namoota duulaaf qophaa'an miliyoona 31 ol walitti qabu himteetti. Gamtaan addunyaa bittinnaa'uun bakka isaas addunyaa haaraa balaa guddaa qabu dhalataa akka jiru mirkanaa'eera. Mammaaksi Oromoo namni abidda qabsiisu yeroo baay'ee dhaamsuu akka hin dandeenye barsiisa. Addunyaan Tiraamp abidda qabsiise to'achuu danda'amu barri 2026 bara addunyaan itti gubattu ta'uu danda'a kan jedhu eeguuf jirti.